دكتور أسفا دكتور أسفا دكتور أسفا يو كتابنا دقا أيه كه أيه أيه واميتش كينيا كابجاني أسترجمو كيسانيف مكا كويت أدبجينيتين غلطو ما سنجتشون بربادا أيه سنسكت غلطهما أيه الفادا علامن كين واتين ندي نغادا نغا غلطواك يو كيسن نغا كينيا نغا هواسن كيس جراتن نغا نغا بغا نغا تاتن ليل سنلي نغو ما سنجتشون بربادا أما تورمو براتيغا بونا والوامني ولين أبوتو براتمادا مي إسين كانوا وجي والقبسيستاني يوانتين نجتن جراتيف وان نجدا guddaa galatoomaayi wanna aadaa bunaa kanaan ol qabatee dhuguma waan tokko tokko wanti jedhamu hin jira. Bunni aadaan bunaa akka itti beeknu akka itti amma buna tumanii buna tumuutiin dura adeemsa mataa isaa qabaa mire buna ciranii waan godhanii akaa'amee tumamee hamma asbahutti waa hedduutu jira. Hamma bunni asbahutti namni waamamee dhufe kun akka aadaa ta'e eega jenneeti waan baay'ee haasa'a. Namuma waamamee dhufe kana keessaa iyyuu ollaa keessaati yoo namni hafee haati abaluu yookaan abbaa baluu meerre ijoollee jedhu dhukkubsatee hafee moo maal danqamee hafee maal rakkate jedhu jechuudha. So wal gaafata. Achirratti rakkina walitti himata. Achirratti daboo wal yaadachiifata. Waan biyyaas, waan maatiis, waan maasiis kan mataa ofiis haasa'a achirratti jechuudha. Yaada wal geeddaa wal jijjiirama. Buna dhuguutiin qofa walitti dhufamaa miti jechuudha. So buneedhaa jedhu, nyaatiidhaa jedhu, ollaa bunaatii jedhu, aantiidhaa jechuudha. Kanaaf seetingiin sun bakki sun jalqabaa kaasee buna qara bunaatii kaasee barakaa jedhanii sottiyyaa jedhu hamma sana taa'anii hin eegani hamma sa'aatii qaruma isaa fudhateetu deema. Yookaan immoo hin ariifatu ta'e ammoo barakaa eeggataa yoo haasaa barbaade ammoo hamma sottiyyaatti yoo taa'eetu dhuga jechuudha. Bunicha qofa miti akkuma sila isiniin jedhe haasaan jalqabame kun addaan hin citu. Akkasii wanna mala hawaasummaa ittiin jabeessani social fabrikii sana ribuu agartee walitti hidhu sana hawaasummaa aancaa godhee kan walitti hidhu tokko yoomessa sanaa jechuufi haala akkasii uuma. Isa ammaa yoo ilaalle amma kitaaba booda hin kaafnaa kitaaba amma dhufaa jiru kitaaba anisatis jedhu kitaaba fuula 500 gahu guddaa seenaa mataa kiyyaa waan hawaasummaa wajjin wal qabsiiseeti isa gadi fageenyaan booda haasofna. Achi keessatti kind of social critique ka qeequma waan ammaa buna karaarraa fi jaalala harraa jedha. Buna karaarraa ittuma dhufeetu qarma isaa fudhateetu darba. Buna karaarraa taa'ee eegee amma camuusaa eegee hamma sanatti haasa'aa tumamuusaa eegee hamma sanatti haasa'aa danfuusaa eegee hamma sanatti haasa'aa miti jechuudha. So ol danfaa danfaadhaa danfaatti dhufaa qarma isaa fudhateetu darba. Jaalalli bunni karaarraa fi jaalalli har'aa akkas fakkaata jedha. Anisatis keessatti isa gadi fageenyaan waa hedduu. Egaa kun maali akkaataan buna hooda reessatu jira, sanduuqa cireetu jira, sanduuqa haasaatu jira, sanduuqa wal mararfannaatu jira, wal gaafannaatu jira. Waa hedduu qaba. Inni suni ritualiidha hooda. Mala hawaasummaa jabeessu, tokkummaa jabeessu, walitti hidhu. Isiniin jedheera sila
abaluun keenya hoo jedhu abaluun keenya akkam ta'e abaluun keenya maaf hafee jiraan isin jedhu inni ammaa kun ammoo sardaadha ariitiidha karaa irra achumaahuu casual kanaaf kun egaa hammayyummaa duukaa dhufaa jechuudha amma biyya alaatti wannoo kana kunoo drive through jedhu drive through maali gas station jira zen offateetu seenaa gaas isaas guuttate achumaan ina jajjataa foddaadha asiin ofeetu bargarii jedha yookaan maarree jedha fudhatee mi darba jechuudha fast food isa jennu kana jecha drive through ammayyummaadha hojii isaatti ariifata waan ta'eef hojii tokko fixee dafee hojii tokko itti honna jedha inni kunis akkasuma so garamitti deemaa hin beeku amma taa'anii naasa'u hin argina achuma immoo kan taa'aa oolanis immoo jiru so maaltu haasa'amaa hin beeku isa durii hin beekaa isa ammaa kana immoo baay'ee isaatti goree dhugee taa'ee hin beeku so akkasittiin ilaala. Hayyee ulfaadhaan sin jedha sinillee nu kaasuu yaaddaniittu sirriidha hawaasa keenya keessatti baay'ee baratamaadha. Dur ummati Oromoo wal ga'ee buna irratti rakkoo isaas haala hawaasummaas maal kan inni kaasee haasa'u akkuma isin jettaniyyuu amma barakaatti qofa osoo hin taane amma sadeessootti namoonni damsanii buna waliin dhuganii jiru. Amma garuu hawaasa hundumaa keessa wanti kun badeera hin jiru. Wanti kun ammayyummaadha. Ammayyummaan kun immoo uummata keessatti barbaachisa jettanii yaaddu isin. Egaa kun yaaddoodha amma falmisiisaas ta'a controversial wanni ammayyummaas hin barbaanna qaroomina ammayyuma yeroo jennu waan durii balleessaa miti waan durii balleessaa miti waan durii irratti ijaaraa waan qabnu ittiin jabeeffachaa waan barree ittiin jabeeffachaa tahuu qabaa ture. Anaaniyaa keessatti mammaaksi jiraan yeroo mammaaksi akka baraa bulan malee akka baran hin bulan jedha. Anaaniyaan immoo yoo akka baran bulan akka baraa bulan jedha. Akka baraa buluu fi akka baran buluun addumaa adda. Yoo akka baran bulan akka baraa bulaniin kun duudhaa yoo beekan beekuu qofa miti amma waan beekan saniin yoo bulan yoo san dhaloota dhaalchisan jechuudha. Kanuma dhufu duukaa sirbuu kanuma dhufu duukaa jijjiiramuu kanuma dhufutti uggumuurra isa durii sanis qabataniitu tarkaanfataa isa ta'e waan boodatti hafaan ka jiru yoo ta'e fakkeenyaaf waan addunyaatti qabannee gabbaanu agartee waan nama qaanfachiisu ka jiraatu waa hedduu kaasuu danda'ama akka kittaanuu akka maarree wanni adda addaa wanni ilaalcha agartee boodatti hafaadha wanni jiran hin jiranii san fooyyeffachaa ammayyummaadha waan jiran ammoo guddina namaaf mirga namaa utuu hin sarbin utuu hin cabsin guddinaaf dhimma hawaasummaaf barnootaan waan ol qabatu dinagdeen waan ol qabatu aadaa agartee waan ammayyaa waan jennu tiin waan ol qabatan jajjabeeffachaa yoo kataatu taate akkasiidha yoo akka baran bulan akka baraa bulaniin kun akkasi duudhaatii fi ammayyummaa gidduu addunyaa qaroome keessas jiraanni argineerra waa hedduu waan nu falmisiisaa hin jira jechuufani waan fayyadu jechuun kan ofii qofaaf utuu hin taane dantaa hawaasaa dantaa biyyaa waan ceesisu progressive waan ta'e qabachaa isa duriis immoo jabeeffachuun dirqama taati akkanaa hodhe. Galatoomaa kan isin as istiidiyoo keenyatti argamtanii dhaggeeffachaa yookiin daawwachaa jirtaniif mana keessan teessanii daawwachaa jirtan kottaa buna dhugaa sagantaa keenyadha kan wajjin turtii taasisaa jirru Dr. Asafaadha. Hayyee Dr. namoonni yaada garaagaraan kaasu isin ogeessa walalooti duudhaa wanta hawaasa keenya keessa jiru wantoota garaagaraa kan ibsattan miira keessa walalootiin hidhadhu mee hawaasa keenyaaf walalootiin of ibsaa mee xiqqeessaati. Egaa oguma nama walaloo qofa miti oguma irratti kan xiyyeeffadhu qorannoo aadaati fi oguma yeroo jennu ammoo oguma kan afaanii fi kan barreeffamaatu jira.
ogummaa miti innan jechaa jiru ogummaan iskiiliidha ogummaan hojii harkaati isa kanaasumaan adda baafachuun akka nurra jirullee dhaamaadha ogummaatiif ogummi tokkoo miti ogummaa yeroo jennu wisdom illee ta'uu danda'a ammoo literature isa jennullee sanan hojjedha jechuudha sanarratti barreessaa qo'adhaa maxxansiisa so achi keessaa walaloon tokko ta'a so walaloo kana gaafatte walaloo gaggabaabaa tokko lama jechuu danda'ama fakkeenyaaf sareen baasa baaftee mammaaksa mammaaktee utuma beeknuujii hubaajjiin soorannaa sifaa'ee dhiifnaan baafnee gannaa jette jedhan warraan hubaa wajjin soorraan jedha kun mammaaksa bu'uureffate yookaan immoo raacitii yiistii aadaa mammaaksa hawaasichaa sunuma jiruunitu waan sududumaan yoo haasa'an gowwaan hubatu akka gamni hubatutti godhee dhoksee achi keessa yoo dhiyeessu jechuudha. Sareen maal jedha mammaaksi sun maal jedha osoo beeknu hubaajjiin itti sareen jedha. So kana duuba maaltu jira amma dubbichi walaloo kanaa miti yookaan immoo ergaa walaloo kana keessa dhokatee miti ni guddaan barreessitoonni haaraan barreessitoonni oguma hammayyaa Oromoo hojjechaa jiran shaakalaa jiranii aadaa hawaasichaa habuureffatanii afoola hawaasichaa raacitii saniin haa bukeessanii yoos mi'aa yoosis immoo miciraan qabaata ergaa qabaata sabstansii qabaata waan jedhuudha kanaaf mammaaksas afoo maal ishiin himaa agartee naaratiivii adda addaa sheekoo durdurii raagamtaa miifii hawaasichaa kana bu'uureffateeti anaaniyaan kan barraa'e kanaaf mi'aa kanaaf ergaan isaas philosophically falaasama isaa gaffagoodha jedhu miidhagina qaba jedhu ergaan isaas akkuma kana nu rakkisa jedhee namni wajjin rakkata an akkasittiin hin barreessa eega kaafte so ani gammaafan barreessa malee gowwaafan barreessa miti jedha gammatti ni himani gowwaatti ni himani gammatti immoo ni fuulchanii jedha so fuulchaan kun akkasii hoodhe so tokko kana walaloo kabiraan gaaddidduudha gaaddidduu isaatiinitu wallola deemaa duukaa deemtii duukaa teessii hin aggaamaa lafatti qofa'ee biraa deemuudhaaf imaluudhaaf ka'aa hin aggaamtii so rakkateetu anaanoo na waamani ati immoo eessa dhaxxaa jedha jedheetu amma ya gaaddidduu waaqa lafa gidduu fakkaachuun hin didduu jedha jennaan gaaddidduun deebisteetu yoo ta gurraachoftu ani gurraattuma yoo ta duuffattu ani gurraattuma kan akka gaararraa shan fakkaatu suma jetteetu dukkanaan dhokatti jedha inni kun waa'ee ofiin wal loluuti alter ego jedhani namni yeroo fakkeenyaaf amma qalbiitiif garaa gidduu maal jedhaa dagamuun roobin kuyyuu roobi yaa cabbii situ naajjin dhalate garaan irraa dhowu yaa qalbii jedha self mind and heart sammuu isaatii fi qalbii isaatiitiif garaa gidduu utti yeroo namichi addatti bakka lamatti citee gochuu dhiisuu gidduutti yeroo nu jechuudha so lamaan kana yoo jedhu hingaa tokko dabaluutiif waan dubartii ilaallatu fakkeenyaaf imimmaan dubartii akka sabiyyiitii utuu waamin natti hin geggeessin galtii imimmaan dhiiraa bishaan miti dhiigaa onneetu machaa'ee hadhooftuu diddigaa dubartiinis haadhaa haati garaa laaftii imimmaan calaltee dhiira garaa raaftii jedha. Galatoomaa isin jechuun barbaada dhaloonni sadarkaa keenyarra jiran kun waan baay'ee isinirraa baruu barbaadu isin Oromoo hundumaaf urgaadha yookiinis immoo sochooftuu seenaati seenaa keessatti namoota waan baay'ee dalaganidha namoonni baay'een amma yeroon dhaga'u as keessaas namoonni baay'een akkasuma jechuu dandeessu Dr. Asaffaa Dhayidhu amma garuu akkan barruu keessan irraa dubbisee argetti Dr. Asaffaa osoo hin taane Dr. Asaffaa akka taataniin hubadhe
dhaloonni kun waan tokko akkasin irraa baranii darbaniif caalaatti isin eenyudha akkasin akka kanatti jabaattan maaltu isin kakaasee malli keessan gara fuulduraa maal fakkaata seedu galatooma waan makawuu qabudha wanni kun waan maqaatiin waan ol qabatudha so naa dhiyaata yeroo baay'ee gaaffiin kun ani maqaa kiyya asafaatti qajeelchuun kiyya anatu godhee miti ijoollee taanee yeroo jirru abbaa safaa jedhu dhufanii haadha safaa abbaa safaa jedhu malee akkoon keenya beekanii haadha safaa abbaa safaan jedhanii turani kun dhugaadha maal jechuudha asafaa isaan maalitti beeku ittafaa akkuma jedhan asafaa waamu ittafaa beeknaan yeroo ittafaa maqaa namaati asafaanis akkasuma so kun kana amma maqaan maqoo taateen jedha anis atis keessatti wanni maqaa kun illee ishuudha inka isa topical issue naa maaliif anatu barbaannaan hin taane waan hojii rakkachaa jiru hin arginaa jechuudha yookaan faranjii hin taane yookaan of hin taane gidduu keemboonii jedha kookeeti jedha fakkeenyaaf kookeetii jedha humna agartee keekooti jedhuunitu kookeeti jechaa jirra mirkaneessaa jirra jechuudha keekooti jedha humna agartee kan kooti keemmoo kee ta'uu mari'anna jedhuunitu kookeetii ittiin jennaa jechuudha keekooti humna jedhuun jecha so keekooti kookeeti keembooni maarree yoo obboleettii qabaattan yookaan obbolaa qabaattan hin mufatinaayi maqaa akkanaa maqaa jabanaa warri moggaastan yookaan geeddarattan dhiifama gaafachaa asumaan garuu itti yaadamuu qaba wanni maqaa kun maqaa ta'uun haftee maqoo taate ni maqe ni dabe maqaa gaaddisaa gaaddisee aannamee lalisee lalisaa maqaa babbareedaa akkam akkamii jira sanitti jechuun gaariidha akkuma akka naannoo isaatiitti akka qilleensa naannoo isaatiitti akka taa'umsa naannoo isaatiitti tu moggaafata karrayyuun daddacha jedhee moggaafata muka daddacha jedhu jira muka qoree laaftoo odaa jedhee moggaafata bakka odaan itti baay'ee landscape uumama naannoo isaatiitiin wal qabata horsiisee bulaadha jala dheessa jala taa gaaddisa isaa close to nature garri dhiyaa ammoo more psychological abdataa jedha abdiisaa jedha fayyisaa jedha so waan amantii wajjin wal qabata so wanni kun akkanaati hoodhi waan maqaa kana yeroo baay'ee wanna garuu anis kitaaba dhufaa jiru kana keessatti dubbisuun ni danda'ama waan ta'eef asumaan gabaabsa. Ayyee ulfaadhaa qophii keenyatti bashannanaa bohaaraa akkasumas irraa barataa akka jirtan abdii qabna gaaffilee garaagaraa kaasnee waliin dubbanna ammallee yaada keessan waliin taasisaa galatooma jecha ammas gaaffii kitaaba keessan kanarraatii gaaffiin itti ta'e wayitu jira fuula torbaffaa keeyyee tarfaffaa irratti wayima maqaa keessa wajjin wal qabatu waan jettan wayitu jira mee isa irratti ibsa gabaabaa nu kenna akka irraa waa barannee dabarruuf. Maal jedha fuula sanarraa? Asafaa jedhan jettaniitti dubbattanii. I think waan maqaa kana amma eega kaafne inga aanatti fakkaate amma maqaan yoo maqoo taatiidha maal jechuudha maqaan akka itti moggamuu qaba namni tokko maqaa 4-5 baata tokko maqaa dhalootaati hammachiisa akka amantii isaatiitti immoo kan bataskaana geessanii maqaatu bahaaf jechuudha walda gabriel jedhanii yookaan maarree jedhanii maqaatti baasani xiqqoo ol ka'ee umriidhaan jabaatee yeroo jedhu immoo abbaa baluu jedhani masoo jechuudha akkuma addooyyeen haadha baluu haadha qalbii haadha birrii haadha firaa haadha biyyaa waliin jettu namni kun yoo gahee ilmoo dhalfatu abbaa baluu jedhama so maqaa nam tokko maqaa 5-7 qabaata inni kun aaduma waan ibsummoo qaba so waan maqaa kun itti deebina kitaaba kana keessatti illee fageenyaan nama tokko jechuu yaaleera so ammaaf kana yoo jenneen ga'anitti fakkaata. Ayyee galatooma
namoonni baay'een wayii barruu keessanii yeroo yaada kaasanii barruu isaanii hubachuun ni cimaa nama itti siqee dubbiseetu sirriitti hubachuu danda'a galaana jechootaati jedhanii kakkaasu sirrii madhammoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessaati jechoota garaagaraatu ba'a kan keessan kun waaltawaadhamoo naannoo tokko irratti xiyyeeffatemoo afaan Oromoo duraan dubbatamaa turanii amma dubbatamuu dhiisan irratti xiyyeeffataniiti kasin barreessitan yeroo baay'ee. Kun gaaffii gaariidha. Amma danda'ametti afaan bakka bakka dubbachuu yaala sanuun barreessuunis yaala. Yeroo ta'eef karrajuu tureera bara 1986 jechuudha akka biyya kanaatti barsiisaa ta'ee tan naqeeroon yuunivarsiitii ture. Karrayyuu dheebiit Guddinaatumsaa Faawundeeshin ganna tokko dhaqee achi bahee ijoollee barsiise. So karrayyuu wajjin hamma tokko walitti dhufeenyi yeroo jalqabe 88. Kitaaba Ateeleen jedhu keessatti kaaseera waan sani. 2020 kan maxxanfame keessatti jechuudha. Booranaa qorannoo maastersii kootiif hin naqe. So walaloo jaarsoo waaqoo qoradhe. Walaloo jaarsoo waaqoo asuma taa'eetanii kaaseeta isaa dhaggeeffadhee waan jedhee miti. Deemeen namoota jaarsoo waaqoo sirriitti beekan jaarsoo waaqoo waboo ture achi keessattis kan wareegame. So 94,2002 Boorana dhaqeetan walaloo jaarsoo waaqoo qoradhe. Namoota jaarsoo waaqoo wajjin guddatan gaafadhe odeeffadhe jecha. So aadaa Booranaa hamma tokko walaloo jaarsoo waaqoo sana caqasuutiin Booranaa wajjin haasa'uutiin hamma tokko akka Booranatti dubbachuu akka Booranatti barreessu maal baasu yaale jechuudha. Ammoo Maccatti dhaladhee lixa Wallaggaati so gara sanaan dubbadha. Qorannoo PhD kooti ammoo Salaaleettan hojjedhe jechuudha. So dhuguma dubbachuutiifuu gara itti dhaladhee guddadhe caalaa garee kanan beeka jechuudha hamma tokko Booranan beeka caalaatti Salaaleen beeka caalaatti Karrayyuun beeka caalaatti jechuun danda'a. Maccatti nan dhaladhe nan guddadhe amma high school geenyutti malee sana boorachi hin jiraanne achi hin hojjenne jechuudha oolmaa gadi jiraa ture. So kana keessa dhufe ammoo fedhii akka namni jamaan oodiinsiin bakkayyuu wannan barreessu kanaaf wannan dubbadhu kana hubatutti tan yaalaa ture jechaadha. Boorana na se'u hedduun yookaan immoo Salaalee na se'u Maccatti hedduun nan beeku jechuudha. Kun na fayyadeera jechuun danda'a. Sanumayyuu ta'ee immoo hin hubatamuu naan jedhu. Amma waan maqaafaa kaa'amanii sila waan maqaan kun waan hooda maqaan namaas hoodaan ba'a. Ritually. Maqaan bakkaas akkasuma. Adaamaan akka itti bahee qaba. Bishooftuun akka itti bahee qaba. Kun bakkee maqaa bakkeewwaniiti. Ritually mogga'a maqaan. Toponim jenna maqaa lafaati. Toponymic feature waan sana ibsantu jiran. Topo jechuun place jecha akka itti mogga'uu qaba. Daraaraa jahan naqanii meedhicha hidhatanii eebbifatanii miiloo gad dhaabanii bakki kun kan qomoo abaluuti jedhaniitu Adaamaa jedhanii maqaatti baasaniitu dabran Bishooftu jedhanii maqaatti baasaniitu dabran ritually jechoota akkasii kanan jechoota agartee har'a asin baane hin ruubamne yookaan immoo active hin taane hojiirra noolle yoo ammoo jechoota ateetee fakkeenyaaf ateetee wajjin wal qabatan yoo ateeteen hin jirre hin jiru yoo dhibaayyuun hin jirre hin jiru jechoonni sun ni badan yoo dhokatan jechuudha. Akka sana hin taaneefan barreeffama kana keessa akka isaan rakkisan utuu hin beekun keessa rurruuqaatan barreessa. Maaliif oodiyensiin naqee qoratee gadi bu'ee gaafatee barachuu waan qabu jedhee waan nama nuuf jecha. Akkasii yoo iji badde iddoon ijaa hin baddu yoo akkas taatu jechoonni kun hin badan jechaafi hoodhe. Tole ulfaadha. Oromiyaan bal'aadha. Oromoonis guddaadha. Amma yeroo tokko barruulee garaagaraa keessatti yeroo ilaallu dogoggoroonni tokko uumamu. Fakkeenyaaf godina naannoo tokko irratti qofa xiyyeeffatanii kan barreessan jiru loqoda wajjin wallaallate kan keessan garuu eenyuyyuu dubbisee eenyuyyuu loqoda iddoo kanaati yookiin afaan Oromoo waaltawaa dhadhee hubachuu danda'a. Isin wanta kana barnootaan argattani moo hubannoodha moo qorannootiin argattani? Egaa akkuma jedhe bakka adda addaa deemuun kun hedduu na fayyadeera. Hojiitiinis ammoo fedhiidhumaanuu asii bahee Boorana bu'uu walaloo jaarsoo waaqoo asuma taa'ee dhaggeeffadhee hojjechuu hin danda'an ture.
master's kootiif sanin qoradhe. Kitaaba Theorizing the Present jedhu maxxansiise. Thesis sana harka tokkoon hojjechaa kitaaba Theorizing the Present jedhu sana immoo harka tokkoon 2004 jechuun 1996. So karrayyuu ateeloon kitaaba jedhu keessatti bahee jechuudha 2020. Hima narratiiviin ayyaantu nama jedhamtu irraa argadhe. Kan isa laaluu immoo kun akka kana. So itti siqee gadi bu'ee uummata wajjin ta'ee agartee sana qoradhee barreessuun kee hedduu na fayyade jechuudha. Jechoonni kun akka isaan agartee waan hoodaan ol qabatu, aadaan ol qabatu, duudhaatiin waan ol qabatu, falaasama hawaasichaatiin waan ol qabatu, ilaalcha world view hawaasichaatiin waan ol qabatu, waan ayyaantummaatii fi dhugeeffannaatiin wal qabatu akkasiiti. Ani irra guddaa kanan fayyadamu eega jettanii jecha miti. Jecha kuusaa jechaa keessatti hiika qabu. Hiika kuusaa jechaa jecha qabu. Tiin fayyadamaa miti irra guddaa. Yaadrimeedha. Konseptiidha. Konseptiitiif jecha adda adda. Jecha hiika quantitative meaning hiika adda addaa ka qabu fi hiika suruudhaa ka qabu. Hiika jecha kuusaa jechaa miti kan fayyadamu irra guddaa konseptoota yaadrimeewwan immoo aadaa yaadrimeewwan duudhaa gadaan fakkeenyaaf jecha miti gadaan yaadrimeedha konseptiidha dhibaayyuun akka kana jecha miti konseptiidha yaadrimeedha sana yaadrimeessu teoraayiz gochuun jaaladha sana eksperimenti godha barreeffama koo keessatti jechuudha. Naayee galatooma yaada gaggaariif barsiisaa ta'an nu kaasaa jirtu. Ammas irra deebi'ee wanti gaaffii natti ta'e yaada ammas naasoftan keessatti yeroo waa katabdan yookiin yeroo waa barreessuu barbaaddan kalaqa mataa keessanitti fayyadamtu moo barnoota hawaasa keessaa argattan moo barnoota kanaan dura barattanii argattan irraa kaataniitudha akka kanaan miidhagsitanii uummataaf dhiyeessuu dandeessu. Baay'ee gaarii. Anaaniyaan waan kanaati gaaffii kanaa deebisa. Anaaniyaa 1998 akka faranjiitti 90 jechuudha akka biyya kanaatti wantoota mi'eessin ture biiroo aadaatii fi biiroo aadaa beeksisaa jedhame yeroo sana achitti mi'eesse waan qorannootiin deeggaramedha jechuudha. Achirratti maal jedhaa waloo fi afoola jedha. Isaan sirra dubbadhe jalqaba irratti maal jechuudha falammiin achi keessatti anaaniyaa keessatti seensa kitaaba anaaniyaa jedhu keessatti akkuma dikoomannoo kun addanaa keessatti argitan kana jechuudha. Afoola irraa kahuun dirqama tahaa. Nuu fi kilaasiksiin keenya kilaasiks kan jennu maasterpiis kan jennu kaanan kan jennu akka addunyaa dhimmaa kana kan western literature jennu hin qabnu. Kan nuti qabnu maal kan barreeffamaan hin taa'ini duudhaadha aadaadha. Kanaaf achi irraa sana qorannee achirraa kahuun dirqama taatii waan jedhu. Wanni kalaqaa kun akkasumatti hin callisee namni tokko taa'eedhuma waan abjuuma isaa barreessuurra hawaasichatti geessiqee aadaa sana duudhaa sana qorachuun dirqama ta'a ilaalcha hawaasichaa beekee dhufuun dirqama ta'a waan jedhudha. So kalaqi sun akkasittiin qarama saniin moroduun dirqama ta'a. Yoos mi'aa yoosisi ammoo ergaansaas ergaa mi'aa miidhagina miti miidhagina aesthetic beauty jechuu kiyya artistic beauty qabaata philosophically falaasama isaas immoo haguma sana gaffagoota nama yaachisa takkumaan dhudhaamu kitaaba anaaniyaa edesa dubbistan akkasuma jedhu na komatan salphisteen barreessituu jedhu akkan sila jedhe ani immoo gowwaaf hin barreessa miti gamnaaf hin barreessaan jedha dhiifamaa wajjin akka namni yaadu akka namni keessa deebi'ee yaadu yoo dhibe immoo kun jechuun maal jechuudha jedhee gabboo gaafatu akkasiin barreessaa jechuufi hoodha. Ayyee galatooma as istiidiyoo keenya. Ayyee galatooma jechuun barbaada as istiidiyoo keenyatti argamtanii namoonni isin daawwachaa jirtan Dr. Asaffaa wajjin sagantaa keenya buna dhugaadha. Namoonni gaaffii gaafachuu barbaadan akkasumas yaada garaagaraa dhiyeessuu barbaadan isin kunootii waliin dubbii taasisuu dandeessu. Baay'ee galatooma Dr. Asaffaa siin fuulduratti argamee gaaffii kana isiniif dhiyeessuu gootti gammachuutu natti dhaga'ama warri televezyiinii qubees
yookaan qubeetiifis galatooma carraa kana nuu kennuu keessaniif gaaffii lamaan tokko jalqaba kanaaf waan isin gaafadhe nagaa boodatti deebi'uu dandeenya. Jalqaba barreessuun yookaan walaloonis ta'ee literaachariin akka walii galaatti barreessuun ayyaana jedhama yeroo baay'ee. Isin isa kanatti walii galtu. Yoo dhuguma ayyaana ta'e immoo amma barreessitoonni biyya kana keessatti yookaan barreessitoonni Oromoo marraa kaanu amma barreessaa jiran ayyaana sanaan kaanima barreessaa jiru. Kanarratti yaada keessan nagoo barbaada. Inni adda biraan dhalooti kun baay'ee kumatamna dubbisuu irratti baay'ee hin dubbisnu jedhama yeroo baay'ee hin dubbisnus garuu immoo baay'ee barreessaa immoo jirra yeroo malaallu torbeetti giddu galli aadaa Oromoo kitaabuma eebbisa. Yeroo baay'ee barreeffamni kitaaba eebbifamaa jira. Garuu immoo yeroo baay'ee immoo qabiyyee irratti immoo baay'ee kumatama. Qabiyyeen gadi bu'aa jedhamee qeeqama yeroo baay'ee. Isin dhuguma dubbisaa jirtu kitaaba amma dhalooti kun barreessaa jiru barreessaa qootuma jirtanii dubbisaa jirtu yoo dubbisaa jirtu ta'e akka waliigalaatti yaadaaf isin qabdan maal fakkaata galatooma. Ayyee galatoomaa gaaffii gaariidha gaaffii lama yookaan sadii. Ka duraa ka jettu waan ayyaanaati wanni hojii kalaqaa kunii hojii ayyaanaati jettu jedha. Hojii ayyaanaatiin jedha akkasittiin hin amanasi namni kennaa qaba dhangiyama kennaa ganamaatiin dhangiyame abalu jedhanii sanitti nan amana waan dhangiyamuu ittiin dhangiyamuu kana jechuudha. Tokkoon keenya kennaa adda addaadhaa qabna. Feetu yeroo fudhannee utuu birni jedhin ittiin dammaqin yeroo nuraa akkasumaan darbuu danda'a ta'a. Daa'ima taanee marti keenya iyyuu aartistiidha. Maal jechuu kiyyaa inni dhiiraa akka abbaa isaatiitu hiriyoota isaa irra qambarii kaa'eetu jilbeenfatanii akka sangaatti yookaan akka kormaatti jilbeenfataniitu hojjedhee oofeetu ittiin qota. Akka abbaa isaatiitti inni dhiira jilbeenfatee hin daaku akka haadha isaa akka abbaa isaatii camadee qota. Isheen durbaa immoo isa qotuufitu mana duuba naannofteetu daakuu qiraacii itti naqxeetu awwaara jechuudha. San fincaaniin bukeessiteetu baala jala keessee maaloo gooteetu gomjiirra keesseetu irbaataa isa qotuudhaa tolchiti jechuudha. Isheen immoo akka haadha isheetii gooti camaddeen qottu. Kuni aartiidha. Keessuma jira jechuudha. Gaafattee barte miti gaafannee barra miti nuti observe goona ni ilaalla. Hunda isaaf gaafannee deebiin argannu. Kanaaf nutti dheekkamama akkuma aadaa keenyaatti ilaalleetu barra. Inni ilaalla, inni xiinxallaa, inni hubannaa, inni yaallaa, feetuun dogoggorraa, achirraa barra dogoggora keenyarraa barra, we grow, we observe, we try, we make mistake, we learn, we grow. Aadaan akkasittiin nu qarti jechuudha. Yoo gaafanne fakkeenyaaf urjiitti quba qabne sun maalii jennee gaafanne yoo gaafanne isa hoo carroobne urjiidhaan hin jedhu. Urjii maaltu uumee jettee gaafatta waaqatu uumee siin jedhu. Waaqa maaltu uumee jettee gaafatta. Deebii hin qabu. Kanaafitu baay'ee isaan deebisan baay'ee isaa hin jajjabeessan akka ilaaltee bartu si godhan jechuudha. Kanaaf wanni kun kan inni ittiin jabaatu wal sii qabatu wanni ilaaltu kun yaaltu kun dogoggortu kun sirreeffachaa deemtu kun maarreen kun ayyaanaani akkasin jedha. Ayyaanaan jechuun waan dhugeeffannaati, waan ayyaantummaati, waan spiritualityiti, waan religionii miti kan dubbadduan. It's about African religion, about African spirituality. Religion kan jennu the Abrahamic kan jennu kana Islamic, Christian, Judaism, maarree jennu spirituality dha. Waa'ee dhugeeffannaaf ayyaantummaati keenya. Wanni sun waan maarreeti yeroo unka guunnu spirituality miti kan nu gaafatamnu religionidha. Bultoon kee maal jedhamnee gaafatamna.
Kiristinaadha yookaan Islaama yookaan Maarreedha jennee nu deemnu sun rilijiniidha. Amantiidha. Kan Afrikaa immoo kan Oromoo immoo dhugeeffannaadha, ayyaantummaadha, spiritualitiidha. Waa'ee lapheeti, waa'ee keessa ofii ilaaluuti waa baay'een isaa. Kanaaf wanni kalaquu kunillee saniin ol qabatti. Personal chi ayyaana bantii amma anis atisiin kun waan kanaati bara. Dhufaa jira kitaabni kun waa'ee kottu dhufeedha. Walga'iisa daaloogii ayyaana ofii waliiniiti. Maal jedhaa? Ati ayyaana kooti jedha, ayyaana bantii kooti na ergatta malee na ergartaa jedha. Ergaramuu beektuuni? Bu'uu, dararamuu, rakkachuu, cabuudha ergaramuun. Na ergatta malee na ergartaa jedha daaloogii wanna ofii ayyaana ofii wajjiniiti. So wanni guddaan maalii? Ayyaana sana dhaggeeffachuu fi dhagayittii keemmoo waan dhaggeeffatte sana immoo dhugeeffachuudha. Dhagahuun is physiological. Nama dhageessa makiinaan dura asirra darbuun dhageessa eekkata bumbee ni dhageessa. It's natural, physiological. Namni gurri isaa dhagahu. So dhaggeeffachuunis akkasuma garaagarummaan maal dhugeeffachuudha. So being a poet waloo ta'uun dhaggeeffachuu qofa miti. Waa'ee dhugeeffachuuti garaagarummaan sanii beeke. So kana kabraan hedduudha. Heddummachaa deeme baay'eedha. Baay'achuun isaa gaariidha. Ni jaaladhaa yeroo 991 mooraa Gullallee jiraanna turre. Headquarterii Abaawoti achi jiraanna turre. Abaa Wayyeessaa fa'aa taane, ana fa'aa taane, Qamar Yuusuf fa'aa, ijoollee nu hoogoo banaa fa'aa nafsee Saamaaruu dallaa sana Ilfeesh Qannoo fa'aa taane achi jiraanna turre. So it was much rooming siniba wanni guyyaatti waan adda addaa argita barruulee garaagaraa qubee fa'aa kana jedha maddoolaabuu kana jedha maarree jedha kitaabni kunis maal afaan oromoon barreessuun sinsinniidha reefuu ka'a waan ta'eef qubee baratee immoo harka ittiin qarataa qajeelfata waan ta'eef yeroo sana so habaayyatuu jenna qulqullina qabaatee miti dhuguma shaakalaa jira namni qubee ittiin dubbisuu isaas shaakalaa jira inni barreessuu shaakalaa jira baay'ataa dhufe takkatuu caame immoo amma immoo si'an ammoo deebi'eetu dhuguma roobaa jira waa hedduudha qulqullinni isaa hoo waan jedhu gaaffiidha garuu wanti jalqaba badee ammaalan qaba wanni jalqaba badee hin bade uma bada jalqaba toluu qaba sirrachuu qaba kan sirreeffatu immoo nuyi ijoolleetiin yeroo miidiyaa akkas carraa argadhee yeroo dubbadhu maaliin jedhaa fincaaniyyuu ni qabatanii jedha fincaan nama qabeef nama muddeef hin fincaa'amu ni ilaallatani ni obsani bakkaan ga'ani wanni hojii kalaqaa kunis wanni hojii ayyaanaati kanaaf obsuu gaafata turfachuu bulfachuu gaafata bulu bilchaata bulu tola ti sponsorii margatteef kompiitara irratti gammattee borgaruun baasinii sukkuumamuu namoonni muuxannoo qaban ilaaluu barbaadaa waan jedhuun qabaa sodaan qaba garamitti deemaa jirra laata waan jedhu dhuga egaa inni kun rakkina waa hedduu wanni barreessuutii fi maxxansuutii fi wanni riidarshiippii dubbisuu kun rakkoon keenya rakkoo waa hedduu isa sanatti yeroo biraallee deebi'uu wayyaan se'aa garuu ammatti dhuguma yaaddoon qaba akka itti deemaa jirru wanni hojii barreeffama afaan oromoo kun. Dr. Asaffaa sin argachuu dhuftee iddoo gammadeera. Gaaffii lama tokko kaasuu barbaadanii gaaffii kuduraalee kuduraa wajjin akka tokko fakkaata. Barreeffamoonni keessan hedduun qorannoon keessanis dhimma aadaa Oromoo wajjin kan wal qabatu. Maaltu dhimma aadaa Oromoo wajjin kan hojjettanis kakaasee oomishumarra waan jedhu akka jalqabaan qaba. Gaaffii lammaffaa wajjin wal qabate aadaa ammayyeessuun hin danda'amani. Maaliif waa'ee ammayyummaa gaafa kaasuun wanta amma addunyaa irratti dhageettii hedduu argatee dagaage aadaa warra weestarnii kanatu gara ammayyummaatti deebi'ee dhuunfachaa jira waan ta'eef aadaa fuunee gara ammayyummaatti hin dandeenya hin danda'amuuti aadaa kana hin deemuu waan jedhu irratti so waan yaada wayii kennitan jechuu barbaadeen. Ayyee galatooma gaaffii ka'uu qabudha.
Kadura aadaa irratti akka xiyyeeffatan maaltu isin taasise waan jedhudha. Egaa akkuma jedhe namni kennaa adda addaa qabaa, fedhii adda addaa qabaata. Kun ogeessa fayyaa ta'uu barbaada, kun barsiisaa ta'uu barbaada, kun immoo injiinara ta'uu barbaada. An akka carraa ta'ee barsiisaa kan ta'e barsiisaa gaheessa ta'uudhaaf immoo akkan amanutti namni tokko dubbisuu qaba. Barsiisaa gaariin tokko barataadha, umurii isaa guutuu hidhee tan amana. Barataa yoo taatu ammoo dubbista, hin qoratta. Of ijaaruu qabda, of beekumsaan gabbifachaa waan beektu kanaan immoo beekuu qofa miti akkan sinatti jedhee beekuutii fi waan beekaniin buluun adda adda. Kanaaf beekumsa waan jedhan kanaanii beekumsa isa ammayyaa caalaa, beekumsa alaa dhufaa caalaa, beekumsa anaa dhufaatti xiyyeeffadha. Anaa dhufaan neetiiviidha anaaf, alaa dhufaan immoo foreen kan ta'e. So wanna waldiddaa lamaan gidduu anaa dhufaa neetiif ka ta'e kanaa fi alaa dhufaa kan gidduu tu gaafii sitti ta'a. San araarsuuf immoo qorachuu qabda. Wanni anaa dhufaa jedhu kun maal? Gaafii kanaaf deebii inni qabu maal? Gahaadhaa gahaa miti waan jedhu gaafii sitti ta'a jiruu jireenya keessa jechuudha. So santu na kakaasa akka nama tokkootti. Kan biraan beekumsa anaa dhufaa kanatu akkan itti yaadu anuu wannan ta'e as a being akka ilma Oromoo tokkootti jechuudha. Anaan kana ana akkan ta'u waanan tahe kana ammoo tiin akkan of beeksisu addunyaatti an abaluun jedhama jedhee gara duraa dhufu hawaasan keessatti dhaladhee guddadhe akkan beeksisu ammoo fi beekuun qaba. Kanaaf beekumsi kun akkuma kan ammayyaa kana ni qoqqoodama. Amma fakkeenyaaf beekumsa waloo Oromoo common knowledge system waan jennu kun waa sadii waa afur waa shan lakkaa'uu dandeenyu jechuudha. Beekumsa waan maalii? Beekumsa waan waaqaa. Oromoon kan kaabaas kan kibbaas tokkuma beeka. Waan waaqaa, waan uumaa. Inni gidduus inni bahaa dhiyaas tokkuma beeka. Beekumsa waan uumaa. Kalammataa beekumsa waan lafaa. Lafa ka jennu kana dachii akka walii galaatti earth ka jennu kana qofaa miti. Waan lafaa Oromiyaa ka jennu kana waan lafee takka beeka, takka himata, waa takka beeka. Common knowledge system ka jennu kana. Ka sadaffoo beekumsa waan ayyaana jennu ammaa kana. Ayyaana the common ancestral spirit ka jennu kan walitti bond godhu hidhu akka hancaa waan jennu kana ayyaana. Spirituality ayyaantummaa dhugeeffannaa waan jennu kana. Ka afuraffoo waan safuu moral social order ka jennu kana jechuudha. Akka hin cabne, akka hin dabne, dhugaan akka hin jal'anne kan bakkatti eegu. Kun seera nama, kun seera waaqaa. Sanaan akka masakamu. Sansakkaan ilmoo namaa kun personality waan jennu kun perspektiivii kanaan ilaalcha kanaan akka inni qaramee masakamee guddatu safuutiin jechuudha. Ka shanaffoo waan cubbuu. Maaltu cubbuudha? Wanni cubbuu asirtuutu ilaazaatii jedhanii akka kaa'an kanaa miti. Atti gidal jecha ajjeesanii lafarraa buqqisaa as geenya akkasii atti manya atti gidal maal atti siraq jecha kudhan qofaa miti kan keenya jechuudha. Kumaatama kitila. Maaltu cubbuudhaan san vaayoleet gochuu, san cabsuu, san dabsuutu cubbuudha. So beekumsa wanni jennuu kun beekumsa anaa dhufaan kun kan sansakkaan keenya, personaalitiin keenya, ilmi Oromoo, intalli Oromoo tokko Oromummaan ishii, Oromummaan isaa kan ittiin masakamee, qaramee guddatu beekumsa waa kana shananiitiin. Karrayyuu ta'e, tuulama ta'e, macca ta'e, sikkoo mandoo ta'e, Oromoon Oromoo ta'e, Oromummaa isaatti cichee kan guddatu frameworkii yookaan immoo kanneen kana shanan keessatti sansakkaan isaa. The African personality
the Oromo personality ka jennu jechuudha. Fakkeenyaaf Booranni ilmoo dhalfateetu maal jedhee eebbifata. Nama lafaa waa bahi jedha. Namaa waa bahi jedha. Biyyaa waa bahi jedha. Warraa waa bahi jedha. Gosaa waa bahi jedha. Warraa waa bahi jedha. Mataa waa bahi jedha. Dhadhabduu du'i lubbuu bahii jedha. Maalirraa jalqaban jedhe? Mataarraa jalqaba miti. Warrarraa jalqaba miti. Gosarraa jalqaba miti. Not from the particular to the universal. Garuu waa ilmoo namaarraa jalqaba. Ilmoo namaaf waa ooli jedha. Biyya lafaaf waa ooli jedha. Biyyaaf waa ooli jedha. Gosaaf yoo dhadhabdu gosaaf waa ooli jedha. Yoo gosa dhadhabde warraaf waa ooli jedha. Yoo ka warra dhadhabduu taate ummatuma keef waa ooli waa bahi jedha. Mataa kee dhadhabde garuu ati akamuudha mankufa jiraatte yoo jiraatterra uduute wayyaa jedha. Kun maali perspektiivichatu akkasi. Perspektiivii ilaalchi Oromoo universaliidha. Akka ishiin of hin jaallanne, akka ishiin ofittoo hin taane, akka ishiin asumaaf asamma jechuun heera naawoo jechuudha. Kanaan hin sakaalamne immediate basic need waan ta'een akka ishiin hin sakaalamnetti ilaalchi isaa perspektiiviin isaa universal akka ta'utti akkasittiin eebbifata jechuudha. Kun beekumsa ammayyaa caalaa beekumsa anaa dhufaati. Kana beekuutu akka xillinfoo lixu na taasise keessa akkan saniin of qabuu fi waan hojjedhu sanan wanna godhu na taasise tokko. Ammayyeessuun hin danda'amaa waan jedhu. Aadaa ammayyeessuun hin danda'amaa aadaa ammayyeessuu miti hojiin keenya. Nuti aadaa turfachuudha hojiin keenya. Ka ta'uu qabu. Aadaa sustain gochuudha, maintain gochuudha, dhaloota dhaalchisuudha. Waa lamatu jira san gochuuf. Cultural transmission and the social transformation. Cultural transmission aadaa dhaloota dhaalchisuudha. Maaliin akka sila maqaa jenne maqaatti baasu. Maqaan kun immoo hiikisaa kana. Maquma baasuun kun ritualiidha. Hoodaani jenne. Waan lafa kanaa maqaan lafa kanaa abalu jedhama yoo jedhe. Fakkeenyaaf jaarsoo jedhama yoo ta'e jaarsoon eessaa dhufe? Jaarsoon maqaan jedhu akkamittiin mogga'e? Maaliin mogga'e? Sense of place waan jedhamu bakka kanaa wajjin walitti hidhatiinsa inni qabu hagam jabaa akka ta'e. Place attachment, sense of place waan jedhan marartee lafa kanaa akka inni qabaatu waa'ee tulluu kana waa'ee malkaa kana itti namni guddisu geographical knowledge, sense of place waan jedhu kana. Sana gochuudha hojiin keenya. Wanna hammayyaa ammoo silaahuu ijoolleen dhalattee loontisaa haftii miti mana barumsaa dhaqa. Qonnaa qotaa haftii miti mana barumsaa. Jilbii fo'aa daakuu daakaa haftii miti mana barumsaa dhaqxi amma dhufaa jira. It is no more a guest. It's a gate crusher. Humnaan balbala cabsee dhufaa jira jechuudha. Keessummaa miti ammayyummaan. Garuu isa aadaa sana cultural transmission, social transformation. Social transformation maal? Waan hammayyaa sana isa aadaa kana waliin wal bira qabaa eclectic haala ta'een lamaanuu wal bira qabaa waan toluuf akka oolchuun danda'amutti san gochuu danda'uu keenya. Inni akkamittiin ta'a kunoo karaa mana barumsaa karikulamii keessa galchuutiin amma wannooti jira gadaatu jira barnooti gadaa dhufaa jira waan safuu falaasama adda taa'ee teenyee oollee bullee waan bira geenyu miti. Waan safuu hamma tokko isin eeggachaa jira amma. So sun karaa mana barumsaadha, karaa maatiidha, karaa abbootii amantii mana amantiidha, karaa amantaadha. Amantii fi amantaan adda adda. Sun religion isin jedhama. Amantaan immoo belief systemidha. Waan hoodaa waan maarree kana. So akkasittiin tursuudha hammayyeessuutu hin taane wal bira qabu kana jabeessuudha. Akka barsiisaa tokkootti akka qorataa tokkootti wannan itti duudhamu wannan itti haajomu ifaajus kanuma barreeffama koo keessas kanan galchu xiyyeeffadhus kanuma yoon deebisee ta'een beeku kana hodha.
Ayyee gaaffii gaafattaniif deebii gaarii argattaniitu jennee yaanna. Isinis galatooma jechuun barbaada Dooktar. Gaaffii lama qaba gaaffii hafuu hin qabnedha. Deebii akka nuuf laattan kan hin barbaadu. Og afaanii fi og barruu namoonni yeroo tokko yeroo san gargar baasan ilaalanis jira. Gargaridhas jedhama. Namoota gargaridha jettan keessaa isin tokkodha mee kanarratti waan hin jedhamu. Yaa. Galatoomaayi qubee TV'n carraa kan nuu kennu keessaniif wanti ogumaa jedhu kun rakkoo yaadrimeen ol qabatu konseptoota haaraan ol qabatu keessaa kun tokko ogummi ogummaa hin jenne sila oguma kan hin jedhe oguma jechuun jechi jedhu wisdomidha. Claude Sumner Oromo Wisdom Literature jedha. So wisdom literature waan wal dhahuuf ani literature waa literature haasofne yoo ta'u oguman jedhee jechaadha. So oguma kana literatureen bakka lamatti qoodamaan jedhe. Ogbarruu jechuurra asitti feetu yookaan namooti kan barreessanii barattootaaf keessumaatiin fayyada jedhee waan yaaduufani. So jecha literature jedhu yaadrimee kana ogbarruu jechuurra oguma jechuutu wayyaa. Waan jedhu rakkoo kanaafis furmaata ka ta'u kitaaba eela jedhu 2009 ka faranjiitti 2001 barreesse eela seenaa oguma Oromoo kitaaba jedhu hedduun keessan beeku maltanii yuunivarsiitii keessatti akka wabiitti itti gargaaramaallee jiranii sakattaa oguma Oromootiif oola. So achi keessatti konseptii yaadrimee oguma jedhu kana literaachariitiif bakka bu'a jedheetan jechuudha. Kanaaf literaachariin yookaan ogumni waa lama. Tokko ogbarruudha. Innis oguma barreeffamaati. Kalammataa ogafaan innis oguma afaaniitiin jedhee jechuudha. So ogbarruun kun gosa adda addaa qabaa. Ogafaanis akkuma kana achi keessaa walaloon tokko jedheetan walaloo irratti kan xiyyeeffadhee hojjedhu danaanii asoosama gaggabaabeedha. So akkasii egaa wanni hiikaa jechootaa kun yookaan hiikaa yaadrimeewwanii kun baay'ee rakkoodha. Isaanii rakkina kana bakka afuritti qoqqooduutu danda'ama. Tokko gama sabaa himaaleetiin jecha agartee miidiyaa afaan miidiyaa kanaan maal jechuu qabna waan jedhu. Teknooloojii miidiyaa wal qabatan sabaa himaaleen wal qabatan tokko. Kalammataa creative writing barruu kalaqaa barreeffama kalaqaan kanneen wal qabatan fakkeenyaaf amma poet ka jedhu gaxaamii ka jedhu waloo Anaaniyaa keessattan waggaa 23 moo akkana kalaqe waan hambuutu dhabeetan waloo gaxaamiitiif waloon jedhee jechaadha. Isaanitti fayyadamaa as ga'e. Kanaaf teknooloojii yookaan immoo jechoota barruu kalaqaatiin wal qabatan rakkoo tokko. Ka sadaffoo yaadrimeewwan hojii qorannoo riisarchiin wal qabatan. Innis akkasuma dirree qorannoo keessatti maaliin yoo maal jennu wayyaa waan jedhu fakkeenyaaf metodoloojiin jira riisarchi metodoloojii jenna isaan maal jenna ka shanaffoo baruu barsiisuu so baruu barsiisuu keessatti maaliin maal jenna instructional languages achi keessa terminoloojii jiru so inni kun akka gara shanitti yoo qoonnee ka ilaallu taate yuunivarsiitii keessatti fakkeenyaaf yuunivarsiitiin Finfinnee yuunivarsiitota bakkayyuu jiraniif bakka itti yaadni agartee itti ta'an yaadni bilchaataan itti madduu danda'u. Rakkinoonni kun furmaata waaraa akka argataniif walitti qabuu bakki itti danda'amu tokko yuunivarsiitii Finfinnee bakka jirru so kanarratti yaadaati jirra. So ogummi achi keessaati tokko rakkoo ogummaa waliin wal qabatus eelli hamma tokko fureera waan jedhuun qabaa. Ammas yuunivarsiitii keessatti hedduu folkloorii jechaa barsiisanii literaachariitiin oguma jechuurra ogbarruu jechaa barsiisanii inni sun yaada walii baalii gochuu dhabuu yookaan gatii kennuufii dhabuudha yookaan immoo shororkeessuma yaada agartee wal hirkaa fuudhanii yoo kun hin ta'u ta'e kana wayya eega kan jettu jiraate kanaaf kanatu wayya jettee waliin falmaa waliin gabbisaa deemuutu malaa ture so akkasittiin ilaalaa oguma afaaniitis ogbarruudhas yookaan oguma barruutis hoodha. Ayyee galatoomaan jedha kitaaba keessan iddoo baay'ee keessatti wayiin ekar dubbistuun jira. Ekar dubbistuunis immoo hawaasa keenya keessatti baay'ee beekamaadha. Wayii ekar dubbistuu fi wayii barruu keessanii isa haaraa fi isa ammaa kana mee walitti qabsiisaati.
akka dubbiftuu mata duree ta'ee kaka'ee kitaaba danaa keessatti. Danaan 2000 maxxanfame akka lakkoofsa biyya kanaatti gaddame 3 jechuudha. So danaan asoosama gaggabaabeedha. Achi keessaa akka dhumaa kan dubbiftuu mata duree jedhuun kan dhiyaateedha. Barreeffama sanaaf ka'umsi seenaa dhugaati. Seenaa Ayyoo Ayyaantu jedhamtu Karrayyuu 1996 yeroo yuunivarsiitii ture akka lakkoofsa faranjiitti 1988 jechuudha. Karrayyuu barsiisuu deeme ganna. Achitti Guddinaa Tumsaa Faawundeeshinii Dheebiit bakka jedhamu. Yartiin kun deddeebiti mana barumsaa sana dhufti deebiti nama mana jireenyaa qabdu miti nama sammuun ishees fayyaa hin turre. So yartii kananii mee qofaa haasoftii iyyuu sa'aatii dheeraaf achuma jiraatte jechuudha mana barumsaa sana dhufti deebiti akkana. Waamsisee dhuftee teessee bakkuma sila haasa'aa dhuftee itti fuftee jechuudha ishiin. Teeppiin jira, teeppii qabeen deeman ture. So waan isheen haasoftu kan qabe teeppiidhaan. Yoom 1986 yookaan garuu har'a gara waggaa 17 akkana ta'a. So maal ture waan isheen naareet gootu komeedha. Himata. Ayyaantuu maatii kootu itti roorrifamee jetti. Mata sagaleen itti roorrisanii mana koo gubanii sa'a koo saamanii maatii koo fixanii jetteetu kana hundaa naareet goote yoo jalqabdu ani nama halluuti jetti. Nama halluu jechuun nama ayyaanaati. Nama waaqaan buluu jechuu isheeti. So nama halluu kana natti roorrisanii na xureessanii jireenya koo, jiruu koo, maatii koo, loon koo mana fi ala na gubanii jetteetu himatti. Dheeraadha seerichi. So sanan qabee jechaadha. Wanni ishiin barbaaddu maali kan ishiin kan naareet gootuuf akka an bakka tokko hin gahuufi. Wanni ishee irra gahe kana bakka tokko gahee rakkoon ishii kun akka furmaata argatu. Namni kun nama sammuun ishii tuqamaatee dheeraa ka'umsi nagaa fayyaa dhabuu isheeti kun yoo an qoradhu duddubbeen isaa yeroo tokkotti argobbaa fi jarri kun karaa nafxanyaan kun achiin seenanii mana ishee gubaniiru. Maatii ishee ajjeesaniiru. Loon ishee saamaniiru. Gaala kana maal kan dachaafataniiru. Akkasittiin qofaa haftee mataan ishees akkasittiin tuqamee naan jedhan jechaadha. So kan ishiin natti himte kun imaanaadha. Galfatan harkaa fuudhe. Utuun beekin natti himattee akka tasaan anis mudata kana waan kana dhagahee dan teeppii marraan san kaa'e teeppii tokko guutuu waraabee dan eegasii gara waggaa 88 I think waggaa 4 booda jimmaan naqeen keessa deebi'een dhaggeeffadhu seenichi seenaa biyyaati. Seenaan ayyaantutuuf hin beekin wanni ishiin jettu sun himata Ayyoo kamuuti. Metaphorically ammoo kan ishiin bakka buutu Oromiyaadha. Qabeenyi ishii saamamuu, tiroorrifamuu, waan qabdu dhabuu, fayyaa dhabuu kun na dura dhaabbate jechuudha. So ija walootiin ilaalee dan sana akka inni jirutti verbatim transcribe godhe hiike kitaaba kanarra kaa'ee jechaadha. So mata duree akka dubbiftu akkasittiin ba'e. Sanaan inni ifne 2020 Ateloon kitaaba sabboonummaa ogumaa kan jedhu yaaxina theorii kan ogumaa kan Oromoo fakkaatu tokko bocuuf ka'eetanii afee sadii fayyadame akka fakkeenyaatti akkasittiin utuu qoratanii qeeqxonni keenya waan jedhu. Sabboonummaa ogumaa jedha. Oromoo literary nationalism jedha. Wanni sabboonummaa kun bifa adda addaa qabdi kan sabboonummaa ogumaa immoo waa takka jechuufi. So achi keessattiin kan ayyaantuu kana fidee xiinxalee jechaadha. Kitaaba Ingiliffaan gara fuula 280 waan gahu jalqabarra seensa isaa
Yuunivarsiitii Londanitti na affeeranii jennaan achi deemee achirratti dhiyeesse seensa kitaabichaa ta'ee lammata bahee jechuudha. So wanna eker dubbiftuu nu gaafatte taate wanna eker dubbiftuu inni seenaa dheeraadha. Salaalee keessan PhD kootiif qorannoo gaggeessan ture 2002 kan biyya kanaatti inni mudata biraadha dheeraadha garuu ammallee is functional hojiirra jira. Bakki an itti dhagahe waan kana warra gururaa jedha warra eker dubbiftuu yookaan immoo warra gururaa warra afuuraa jedhu achitti seenaa salaalee keessatti warra afuuraa iddoo qabu warri ayyaanaa immoo jiru. So warri afuuraa kuni warra du'ee fi yookaan immoo fira du'ee fi isa jiru wal qunnamsiisanii jechuudha. Waan komate namni du'e suni yeroo nagaa falachuu utuu qabu utuu faloo sana hin baasin yoo du'e narra gahee fakkeenyaaf abbaa kooti kan an qunname dhiyaadhee wajjin haasa'e jechuudha warra afuuraa sana biratti. So waan ture yeroo fayyaa isaatii waan ture waan falachuu qabu waan hafe jira. So ati ilma koo hangafa waan taateef waan kana naafiti amma akaakilee kootti maalitti makamuu hin dandeenye mana hin jiru ala hin jiru kana naa xumuri waan jedhe tokkotu jira jechuudha. Suni imaanaa lammataati kan ayyaantutti dabaleezan wanni eker dubbiftuu kun waa dheeraadha. Amma immoo mata durummaadhaan kanatti deemuun feetu yeroo keenya waan qabatuuf carraa biraatiin itti deebinee waan jechuu dandeenya. Garuu kun waan ilaalcha Oromooti. Akka Afrikaatti waa tokko jechuun barbaada. Akka Oromoottis warra jiruu fi warra du'e gidduu daangaan hin jiru. Warri jiru qajeelfama yookaan immoo aantummaa warra du'e illee ni qabanii warri du'e namni du'e humna du'e miti ayyaanni isaa afuurri isaa qe'ee kana hunduma jira warra jiru wajjin qunnamtiin hin jira hariiroon hin jira hariiroon hin cinne waan jiru amantaadha belief system amantiitu hin taane amantaadha amantiif amantaan garaagaraa akkasitti naa qabe. Ayyee ulfaadhaa dhumarratti wayii buna dhugaatii kana wajjin wal qabatee hawaasni wal gahee wantoota garaagaraa irratti haasa'u wajjin wal qabatee akkasumas immoo dhaamsa waliigalaa waan dhaamtan yoo qabaattan carraa tokko isiniif kennina. Dhaamsi koo waa lama tokko kitaaba haaraan dhufaa jiraachuu isaati. Kitaaba haaraan kitaaba mata dureen isaa anis atis jedhu sanyabsa seenufiiti. Sanyabsa seenufii jechuun ethnographic autobiographyidha. Seenaa dhuunfaa. Seenaa dhuunfaa ta'u malee seenaan kun hariiroo waggoota darban kana keessa umurii keenyatti waan taanes waan goones iftoomaan barreessee jechuudha. Seenaan dhuunfaa seenaa dhuunfaa miti. Seenaan dhuunfaa seenaa barreessichaatii fi seenaa hawaasaati. Odola miti namni tokko hariiroo qaba hawaasaa wajjin maatii wajjin sirna keessatti jiraatu hojjetu wajjin waan itti walii galuu qaba waan mormuu qaba sanaaf aarsaa kafaluu qaba waan argatu qaba waan dhabuu qaba. So nusi carraan nu geessee kanuma taane kanuma goone jechuudha baroota dabraniif. So waan akkanaa kuni dhalootaaf waa kaa'uun dirqama ta'a jedhee waan amaneef feetu rafaniis hafuuf jira. Kanaaf seenaa koo namni biraan himuurra carraan argadheen anumti yoon barreesse wayya kan jedhuun barreessee jechaadha. So an akka barreessaatti guyyaan tokko guyyaa dhumaati. Nama abdii kutu ta'uu jechuuf tun taane waan har'a hojjechuun nurra jiru utuu boritti hin qabin yookaan hin dabarsin carraa har'a nuuf kennameen maal jechuudha dhihuu bari'uun kun carraadha. Dhihee barihee jiraatnee baanee galuu danda'uun carraadha. So carraan kun har'a bor yookaan carraa kanatu hin jiru yookaan nutu hin jiru. That's my life principle. Akkasitti nama na'an. Har'a jirra. Kanaaf waan har'a gochuu dandeenyu har'a gochuutti namana. Bor yookaan carraa kanatu hin jiru yookaan nutu hin jiru. Kanaaf kitaaba kana dhugumatti anumarraa yoo dhalooti waan itti milkoofnes waan dhabnes waan argannes sababa isaatii wajjin
yoo dubbisate waan irraa baruu qaba jedhee waan namoonni ofii tokko kana. Isa kitaaba kana abdiitiin eeguu jechuudha. Inni lammataa immoo waan danda'an inni bira dhaabbatanii abbootiin qabeenyaa akka dhuunfaattis akka gareedhaanis ta'ee jechuudha. Kitaaba fuula 500 1,000 2,000 3,000 maxxansuun maallaqa hedduudha kan inni gaafatu waan ta'e jennaan. Kan biraani dhalootaaf dhalootii daddaaqamaa jira waanuma arginu nama marara ijoolleen barattee hojiin hin jiru hojiin immoo hin jiru taanaan abdii kutannaatu jira so akka akkas hin taane jabaachuun abdiitiin deddeebi'uun maaliif namni midhaan malee bishaan malee oolee buluu danda'a ilmoon namaa garuu abdii malee jiraachuu hin danda'u bulee ooluu hin danda'u kanaaf dhalooti amma jiru kun waggaa 5 waggaa 6 dura waggaa 7 dabran keessa waan kee dabre waan kee ture waan beennu ennaan qabsoo keessa turanii dhiiga isaanii dhangala'aa ture qaamaa hir'achaa turanii hiriyoonni isaanii jaalawwan isaanii biraa kufaa turanii so biqila dhiiga isaanii facaasan sana waan agartee firii godhatee akka biyyaaf bu'aa buusuuf silaa eeguu turre ture kunuunfachuu turre ture waan facaasan sana dhiiga isaaniitiin dafqa isaaniin ilmaan isaanii waan facaasan sana haga margee firii godhatutti haga biyyaaf galaa ta'utti silaati eeggachuu turre ture waan jedhuun qabaa kunuunfachuu turre ture waan jedhuun qabaa maaliif bineensatu jira simbira funaanaa waan ta'e kanaaf ammas utuu abdii hin kutin waan jalqaban sanatti cichanii waan biyya oromiyaa waan jennu oromoo waan jennu oromummaa waan jennu waan gaaffii eenyummaa waan gaaffii mirga abbaa biyyummaa waan gaaffii agartee qabeenya irratti abbaa ta'uu waan qabaniin buluu kana falmii kana dursa oromiyaatiif kennuudhaan itti jabaachuutu irra jira. waan jedhu gabrummaa dhaalchisuu hin qaban isaan qabsaa'onni waaqa guutuun faan dhaamanii dabran yoo dandeenya akkaan geenya dhadhabni immoo ilmootti guddifnaa jedhanii jechuudha so ilmootti guddisan ilmoon kun ammoo amma deeme asiin gahe isaan ammoo gabrummaa ammas ilmootti guddifnaa otoo hin taane ammas waan jalqaban sana galmaan gahuu irratti itti cichuu ture jira waan jedhuun qaba aadaa dubbisuullee gabbifachuu qabanii mana puuliir mana caatiir mana dhugaatiir mana shinshaar kana godhu hundatu jechaa hin jiru kabajan qabaaf ulfinan qabaaf dhaloota kanaaf waan ta'e jennaan so dubbisuun waan irratti xiyyeeffachuu qaban jechuudha dubbisuudhaan yeroo qabanitti yeroo kanatti hojjechuu yeroo qabanitti immoo dubbisuuf of gabbisuu of ijaaruu turre jiraa waan jedhuun qabaatee carraa kana naa kennuu keessaniif qubee televezyiinii galata guddaan isiniif qabaa. Turtiin waliin taasistanii buna keenya dhuguun waamicha keenya simattanii asitti argamuu keessaniif maqaa televezyiinii qubeetiin irra deebi'ee galatoomaa sin jechuu barbaada. Galatoomaa sinis. Turtiin bunaa dhugaatii irra waliin taasisne kana fakkaata qe'ee nagaatti galaa. Fadhaa bunaaf nagaan dhabinaa. Waan laattaniif waan wantan hin dhabinaa bunaaf nagaan dhabinaa jiraadha. Ulfaadhaa sinillee waamicha keenya kabajanii waan nuuf argamtaniif. Akkas.